Wayyaa harka fuunee akkam jirtu maatiin haaromsaateek baga nagaan irra deebiidhaan gara YouTube chaanalii kiyyaatti banagaan dhuftan isinii jedha. Warri YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan saffisanii subscribe gochuudhaan maatii akkanaaf taatan isin gaafadha. Akkuma beekamu torbee darbe keessa yookaan guyyoota lamaan darban keessa ministeerri barnootaa qormaata bahumsaa yookaan exit exaamii dabalatee ibsa baasee ture. Ibsa sana keessatti wanti kaa'ame yoo jiraate namni kamiyyuu yuunivarsiitii isatti dhiyaatu haa ta'u yuunivarsiitii barbaadetti qormaata kana qoramuu akka danda'u lafa kaa'ee ture. Ulaagaa sana guutuudhaaf immoo namni kamuu qarshii 500 teeleebirrii qofaan kaffaltii sana kaffalee ulaagaa sana guutee karaa onlaayiniitiin galmaa'a jechuudha. So waan san karaa onlaayiniitiin galmaa'uudhaaf immoo dirqama teeleebirriidhaan kaffaltii sana kaffaluun nurra jiraata jechuudha. Kaffaltiin kaffalee taanaan tajaajilli argamu tokkochuu hin jiru jechuudha. So tartiiba kamiin waan san goona akkuma jedhame namoonni tokko tokko na gaafataatii waan ta'eef akkuma beekamu wanti kun namoota baay'ees rakkisuu danda'a jedhee waan yaaduuf haaluma salphaa ta'een kaffaltii sana akkamitti kaffaluu dandeenya erga kaffallee booda immoo maal goona waan jedhu waliin laalla jechuudha. Hamma dhuma qophii kiyyaatti turtii gaarii qabaadhaan isinii jedha. Akkuma argaa jirtan kun fuula jalqabaati. Asirratti waan asirratti argaa jirtan liinkii kana barreessitu. Liinkii kana erga barreessitanii raawwattanii booda sarchi gootu. Liinkii kana diskiripshinii jala isinii fanan kaa'a. Sana booda sarchi gaafa gootan fuula kana fakkaatutu bahaa jechuudha jalqaba irratti. Fuula kana fakkaatu kana keessa maal jedha kan jalqaba irraa the username is the username that you have used in the previous year. Ishee bara darbeetti hin fayyadamne sana jechuudha username nuti galchinu. Yoo daganne ta'e forget option fayyadamuu dandeenya. San booda continue gaafa jenne after entering your username we will provide you detail you have given the previous year. Waan bara darbee itti galchine turre sana nu baasa gaafa username keenya galchine. Sana booda qormaata dhufuuf akka nu qopheessuuf jechuudha. Isa kan arga dubbisnee booda scroll goone continuous jennaanii sadaffaa irratti paymentidha. Yeroo paymentii kana kaffallee yookaan background keenya erga laalee raawwannee booda get payment reference arganna. Payment reference kun kan ittiin kaffaltii sana raawwachuu dandeenyu waan ta'eef jechuudha. Sana kan kaffaluu dandeenyu teelebirrii irratti jechuudha. So complete your payment bakka jettu kanatti gaafa paymentii sana complete goonu ishee sanaanii jechuudha. So inni dhuma yeroo kaffaltii kaffallee raawwannee booda confirmationii nu ergamutu jira. About the process completion. So isheen suni eessarraan nu ergamtii karaa SMS yookaan karaa emailiiti jechuudha. SMS fi emailii keenya achirratti galchina waan ta'eef. Sana booda start applying gaafa jennan apply gochuudhaaf jalqaba irratti akkuma argaa jirtan username kan jettu tana. Isheen kun bara darbee kan ittiin yeroo qormaata qoramtan ittiin fayyadamtee turtan sana jechuudha. Ishee ministeerri barnootaa nuu kenne sana jechuudha. Sana booda I am not robot jettee ishee sana kilik gochuu daggatini gaafa ishee kilik goote continuous isheettu kana yeroo tokko cuqaasna jechuudha. So asirratti wantoonni nu bahan kun informationii keenya bara darbee ittiin qormaata fudhanneedha jechuudha. So username bakka jiru kanarratti ishee ammatti galchine ittiin seenne sana kan ministeerri barnootaa nuuf kennee ture. First name irratti maqaa barataa qormaata sana qorameeti. Father name maqaa abbaatii akkuma beektanii. Departmentii irratti immoo departmentii keenya nu barreeffamee jira. Result isheen jettu kun qabxii bara darbee fidame jechuudha. Yuunivarsiitiin bakka itti bara darbee qoramtanii asirratti gender kan jedhu kun email kan jedhu kun phone numberiin exam center warra jedhaman kun warra ammatti guutamuu hin dandeenye jechuudha. Kaffaltii gaafa kaffallee malee nuuf hin ayyamaman daalachaanii taa'u jechuudha. Sanaaf kaffaltii kaffaluun nurra jiraata dirqama bakka sanitti guutuudhaaf process to payment gaafa jenneen wantoota kanneen dhufa. Wantoonni kunniin maanni kaffaltii kana gaafa raawwannu wanta beekuu qabnu jalqaba irratti qarshii 500 ta'uusaa beekuun nurra jiraata jechuudha. Kaffaltii kana kan kaffallu teeleebirriidhaan ta'uusaa ammas beekuun nurra jiraata. Kaffaltiin kun yeroo tokko kaffalame taanaan tasuma deebi'uu akka hin dandeenye amanuun nurra jiraata jechuudha. Payment is non-refundable. Kaza next gaafa jenneen your payment reference is bakka kanarratti beekuu wanni qabnu lakkoofsa tana jechuudha. Qubee asirratti beekuu qabnu tan kaffaltii kana kaffaluudhaaf teelee birrii seenna appilikeeshiniidha.
Sana booda payment bakka jedhu filannaa. Payment an jedhu erga filannee booda jalatti education fee kan jettu jira jechuudha. Ishee sana gaafa filanne Ministry of Education kan jedhu nu ba'a. Ministry of Education erga filannee booda ishee kana nu kennu jechuudha. Ishee kun maa inni ID ati ittiin kaffaltii sana raawwachuu dandeechuu jechuudha. So ishee kana koppii godhachuun nurra jiraata. Akkuma argaa jirtanii koppii godhannee qabannaa jechuudha. Koppii godhannee erga qabannee booda waa'ee achirratti hamma haga yookaan ammaawuntii maallaqa saniillee nutti agarsiisti isheedhaan gaafa seenne jechuudha. Sana booda teelee birrii piinii keenya galchine irra taanaan kaffaltii sana kaffallee irraa jechuudha. Tasuma irra deebi'uu waan hin danda'amne. Sana booda yoo tokko yoo xumurte wanti ati argattu karaa SMS'tiin shoortii miseejiin seenti jechuudha. Shoortii miseejii sanaan asirratti waan nu dagachuu hin qabne tekstii sana balleessuu hin qabnu jechuudha. Tiraansaakshinii sana ittiin raawwachuudha. Kaffaltii sana yoo kaffalleerree faayidaa ala taanaa jechuudha. Yoo ishee sana hin qabanne maaliifi verifying the transaction bakka jettu kana tiraansaakshinii keessa sana verify gochuudhaaf nu barbaachisti waan ta'eef ishii balleessinaan homaa faayidaa hin qabu jechuudha. Kaffaltii nuti kaffallee. So kana beekuun irra jiraata. Dhumarratti wanti nu dubbisuu qabnu please note that your transaction number when you complete payment at Telebirr as you use it to update your profile. Profiilii keenya exaamii kana yuunivarsiitii kamitti qoramna kan jedhu san guuttachuudhaaf dirqama beekuu qabna ishee waan ta'eef akka hin daganne. Sana booda Telebirr appilikeeshinii yeroo tokko gaafa cufaasne lakkoofsa bilbilaa keenya itti galchina jechuudha. Telebirrii kan ittiin bananne sana booda next jennaanii next gaafa jennu paaswordii Telebirrii sin gaafata itti galchitanii haala kanaan seentu. Sana booda Telebirrii irratti bakka kanatti bakka baalaansii jettu kanatti jechuudha. Birriin nuti achirraa qabnu qarshii 500 fi isaa ol ta'uu qaba jechuudha. Yoo 500 hin taane hin danda'amu waan ta'eef. So gadi buunee jalqabarra gadi payment kan jettu kana jirti. Ishee sana gaafa cufaasnu education fee kan jettu barbaanna jechuudha. Ishee kana jechuudha. Yeroo tokko gaafa cufaasnu Ministry of Education bakka jettu kana yeroo tokko ni cufaafna jechuudha. So gaafa cufaasne haala kanaan ammallee irra deebi'ee sanumatu nu ba'a. Ishee sana ni tunna Ministry of Education kan jettu kana. Gaafa ishee kana yeroo tokko cufaasnu bakka kanatti bakka duwwaa nu kaa'ee jira jechuudha. Bakka duwwaa kanarratti insert payment reference number lakkoofsa amma koppii godhanne sana jechuudha. Qubee wal keessa dhadhaamee jiru sana isa sana bakka sanatti paste goona jechuudha. Koppii godhannee kan qabanne sana isa kana paste gaafa goonu maal goona next jennaanii jechuudha. Next gaafa gan jenneen kaampaanii name nu jedha Ministry of Education dha akkuma argaa jirtan. Customer name irratti immoo maqaa nama qormaata sana qoramuuti jechuudha. Yookaan nama amma qormaata kana qora fudhachuudhaaf deemu kana customer name jedhama jechuudha. Kan itti aanu payment reference number ishee amma koppii godhannee liinkii sana jalaa furanne sana jechuudha. Amma wanti kan jedhu maallaqa qarshii 500 ta'uusaa itti amannee next gaafa jenneen walumaa galatti kaffaltii sana kaffalleerraa jechuudha. Erga kaffallee booda gara kiroomi deebinee liinkii yeroo sanaatiin gaafa galchinu maaltu nu bahaa bakka qormaata sana akka galchinu hin eeyyamamne. Akkuma argitaa jirtaa asirratti username keenya gaafa galchine I am not robot jenneeni ishee amma guutuun hin eeyyamamne sana bakka kanatti nu hayyamaa akka guutuu dandeenyu jechuudha. Transaction numberii achirraa fudhanne sana qabna waan ta'eef gaafa kana erga guunnee raawwannee booda already galmoofne jirra jechuudha. Ayyee dhumarratti viidiyochi baay'ee akkasitti tolee abdiin qaba. Wanti isin hin galle hoggaa jiraate comment section keessanaaf kaa'an dubbisaa yaada gaafii qeeqa hoggaa qabaattan achuma jala kaa'uun hin dagatinaayi. Yaadni keessan anaaf ijaarsa waan ta'eef achirratti of sirreessaa deema. So dhumarratti wanti si yaadachiisu yeroo darbe viidiyoo tokko hojjetteen ture waa'ee exit exaamii dabalatee qormaataalee garaagaraa qoramuudhaaf weebsaayitii baay'ee nu barbaachisu waan tureef weebsaayitii sana isarratti asirratti argaa jirtan kana yeroo tokko kiliikii yoo gootan kallattumaan gara sana geessa waan ta'eef asumaan daawwachuu dandeessu isin jira. Haga viidiyoo biraatii fi barnoota biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura isiniin kabaja.